Akkuma iskiriinii irratti ilaalaa jirtan kun CBAtiin kaffaleera. USDT 30.7 qarshii 3,618 P2P irraa biteera jechuudha. Kana raawwachuuf Binance Verify ta'e isin gaafata. Binance keessatti erga P2P bituu barbaadaniiti hoomii keessa akkuma iskiriinii irratti ilaalaa jirtan deemtanii P2P saayiduu irratti okeetuttu. P2P jechuun person to person jechuudha. Kana jechuun namaa gara namaa jechuudha. Peementii meetodiin keessan akka protect ta'etti akka eegametti kan kaffaltii raawwattan. CBA biriitiin amma select godheera. Warri kun har'aa CBA biriitiin kan jiru namicha kana qofaadha. Limitii qaba natti fakkaata. Limitiin isaa USDT meeqa qaba? USDT 40,000 qaba. Birrii amma birrii 100,000 kaasa limitiin isaa. Kanaafuu namicha kana dhiisnaa jechuudha. Payment methodii CBA birrii irraa gatii qabnuuf CBA birriitiin kaffaluuf turre wanta inni trade godhe ilaallu. Review ariifii qaba ture silaa namichi kun. Review ariifii qaba ture garuu limitiin isaa limitii qaba kan inni jalatti 100,000 fi isaa olii kaasee bituu dandeessu jechuudha namicha kanarraa malee. Isaa gadiin gurguruu jechuudha. Limitii jechuun USDT amma kana birrii 100,000 olee jechuudha. Kanaan qofa bituu danda'a namichi kun. So kanaafuu hin baana waan goonu hin qabnu. Yookaan teelee biriitiin mokkoruu yookaan immoo CBA guyyaa biraa mokkoruu jechuudha. Akkuma argaatan limitii isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Fi payment method isaa akkuma argaatan. Soostii guyyaa sattaanuu mokkorra yookaan immoo teelee biriitiin isinitti agarsiisa. Teelee birrii guyyaa lammaffaa kun akkuma argaatan paymentii meetodii lama argadheera. Limitiin isaa sariifiidha namichi kun gatiin isaas baay'ee caddeedha. Akkuma argaatan 117 tuqaa wayiidha. Kun ariifiidha dafee haa jedhuni. Kaan jedhani. I don't read is your crypto. Yoo crypto gurgurtu ta'e namichi birrii isaa isiniin kaffaliin akka crypto keessan hin ergineedha. Warningiidha baay'ee kana eeggachuu danda'u qabdu. Warningiidha akka crypto keessan hin ergine dura birrii kaffaluu qaba. Achitti screenshot godhee isin erga. Deemnee view payment method akka namicha daqiiqaan 15 banameera gateef daqiiqaa 13tti galeera akkuma argaatani. Daqiiqaa 15 kana keessatti dafee tiraanzaakshiniin kaffalamee dhumuu qaba kan lamaan keessan jechuudha. Inni isin ergee isin immoo kaffaltaniif jechuudha. Dura kaffaltanii kaatanii ammas CBA gateedhee fi namicha koppii godhe silkiisa deemee gatii daqiiqichi deemaa jiruuf ariifachaa jira. Nama ariifachiisaa jalatti 3 fi 3618 maallaqayyee agarsiisa. Dijitii isaa baay'ee sagal goonii mokkorru. Dijitiin itti dabalee jechuudha. Qo'istii irra deemnee koppii goona dogoggoramuu hin qabu. Nama biraaf ergatanii naan bakka isinii dhume jechuudha. Irra deemnee koppii goonee deemnee erginaaf jechuudha. Paste kaza send meeqa 3618 paaswordii koo 3618 successful ergineerraaf isa ergine kana screenshot goona. Screenshot meseejiin akkuma ilaalaa jirtan naa galeera. Screenshot goonee deemnee erginaaf jechuudha. Notify transferred ergeeraaf hin jira. Confirm gootanii ergitu kana. Utuu kaffaltiin kaffaliin dogoggortanii akka mokkorre wanta kana akka kaffaliira hin jedhu. Baayinaansiin keessan akkaawuntiin keessan baan ta'uu danda'a cufama mala. Namoonni baay'ee akkas ta'aniiru akka hin daffarre waan akkasii isinitti himeera. Ergan ergeetii booddee ergan kaffalee booddee screenshot isaan ergaa. Inni ennaga waan goonu qabna. Check godhee isiniif haa deebisu jechaara. Amma daqiiqaan ganaadha. Daqiiqaa meeqannoo hafe? Daqiiqaan keenya ganaadha. Baanee ilaaluu dandeenya garuu. Ni ennaga daqiiqaa 15 keessatti dhumuu sababa qabuuf namichi sitti reetii ariifii sababa qabuuf hin deebisanii yaadna. CBA fayyadamee hin beeku. Karaa kam tiraanzaakshinii isaa ilaaluutu hin barbaade. CBA fayyadamee hin beeku. CBA birrii
warra birrii wayii irraan qabaa bituufdha malee gara kam ilaalama. Asiin maaltu na gube yookaan nan dhiisa bakka. Akkuma argitan baalaansiin keenya 0 taateetti obsumaan eeggannamee akkuma argitan baayinaansii milikkita baayinaansii argaa jirtu galeera jechuudha bakka asirraa waaman jedhu rakkina konnekshinii ta'a malee galeera jechuudha intinaan keenya nuuf ergeera jechuudha namichi asirratti immoo meeseejii waan nu ergeen qabu hin erga qo'aa xiqqoo eegna. Okay godha daqiiqaa 6 tafe daqiiqaa 6 kun akkuma argaa jirtan nu ergameera jechuudha jalatti kun meeseejii barraa'e nuuf ergameera jechuudha. Keessaa baanee ilaaluu dandeenya waaleetii keenya irra deebinee ilaaluu dandeenya. Kanumaafuu dura isintu kaffalee iskiriinshaatii isaa ergaaf jechuudha. Kun meeseejiin nu galeera baalaansii keessaa baanee ammayyuu daqiiqaa 6 fi 65 አሸናፊ ንጉስ ይባላል ሰውዬው። እስቲ reefuun tireedii har'a reefuun raawwadha har'a reefuun bitee soddoma gaafatti dabbalamuu meeqa taachuudha 41 meeqan qaban ture 10 tuqaa naamni irra gaafatti dabbalamu kun 41 ta'e jechuudha. Isti deemne simple earn irra keenya yaa gatii amma taa'u malee simple earn jechuun liqeessitanii akka intarest jechuudha akkuma baankii jechuudha. USDT persentii 3.59 maaksiima isaarra keenya meeqachu 0.003 paasive income jechuudha. Flexible fi locked kana guyyaa biraan hojjedha. Kana fakkaata trade godheera kunoo YouTube kanaaf horii haaraa taatan subscribe please subscribe.